ما شاء الله تبارك الله. سركيكم كون. xiqqoon seeqadhe malee guddaan seeqanne keessi koosu gammachuun hin qabaatin seeqadhe nama ajaa'iba warri wanni yeroo ammaa kun nama ajaa'iba wallaahi. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuune warroonni amantaa biraa hordoftanillee jirra jirtu isiniin jedha. Bakkuma jirtanis salaamtaan bareedduun onna irraa burqite qilleensa qaxxaamurtee isin bira haa geettu isiniin jedha obboleeyyiin kiyya. Hadha harmeen maal qabattee dhuftee jechuun keessaniin oolu. Harbeen yeroo tokko tokko wannuma isitti fakkaatee fi uuma xiqqishuu yaada xiqqishuun qabattee dhufti. Mee viidiyoo gabaabduu tana booda maal akka wajjin haasofnu mee daqiiqaa ما شاء muraasa الله hordofaa تبارك isiniin الله. jedha كويس. naaf oolchaa. إنجا إنجا قلبتين سن إنجا. كويس هني الليلة. مالي نجرين لوني تكاسين بقى مودي يونغ الليف سنتيسو كنا قولي يراسين ولا بيك مودي سكبات بلا تبوز نمتشساني كردي سرين دالي نكسي ورا بيو. أما إيه بقى isillee maan kaawii fi harka kaaya amma seeraan fottoysa xiliflifii sanitti garsiisa dhaabi لكن لا 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 ما كده في تلفلف ما كده في تلفلف بتاع الزمان ايه يسين بيتي يوم مثلا لا 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 اتشني بتأسي ايه ما خرج ايه كلام في namni namaan nama ta'a maaliifuu akkuma munni firii maleentullee ilmi namaas nama maleentu kanaafuu ilmi namaa tokko gaafa أول مرة أنا شفت gammachuu isaa ولد واحد بيقرش من البلد الشيخ firoottan isaa akkasuma warroota isaa hunda faamilii isaa firoottan isaa yaadatee يا رنا ركو gammachuu fi يا wajjin رنا يا dabarfata رب jechaadha. أما موت يو Garuu gisee ammaa kana تلفلفي keessatti كان dhiiras ta'ee dubartii وقف irraa wanti وقف mul'atu waan كان nama أيوة ajaa'ibaati. أما اللي كرش عقودي Wallahi dhugaa dubbachuuf waan nama ajaa'ibaati. Maaliif jennaani bakka sirnyaa sana كرش gaafa عقودي deeme يا bakka ولد sirni كرش jiru sana عقودي yookaan bakka gammachuu دي ما nama كده sanii irraa في qooddachuuf تلفلف deemu بتاع gaafa deemu الحركة ما بتاع شيخ bilbila مشاكيزة kana qabatee أما deema. مي Garuu ما bilbilli الجنة inni كان qabatee أبابا deemu kun ويركا كاها ولا ولتو يسيل لنم nama waraaba. متى Maaliifi قبضتو ما الفجأة زي يا amma بني namoota آدم maal jechuu barbaade asirra jechaadha. بفين درا Maal ميجرا jechuu barbaade كناف asirratti كرج إيكو تيري بتي please فدراف fedhii ولا namaatti ولا جراني nama أما أنت لازاني اللي أبابا gammachuu namaa nama wajjin qooddachuuf deemtanii bilbiluma saamsiingi qabatteef amma gisee amma saamsiinguma qabattanii kan irra caalaan ilma namaa jechaadha gara bilaafeesseetu aayifoona qabata malee bilbiluma qabattanii fi gammachuu namaa sanirratti fedhii abbaatiin alaa waa waraabuu erga waraabdanii osoo abbaan sun quba hin qabaatin miidiyaa addunyaa hunda naannessu gaafa isaan akkanatti argan namni argee ajandaa ittiin godhachuu maaliif barbaachise mee namoonnummaan gammachuu namaa qoodachuuf dhaxxanii ijarratti fi kaameraa qabdanii waraabdanii qullaa jechaadha. Nama wanti haasa'uu barbaade obboleettiin teenne tuni nama gaa'ilaati. Innis gaa'ila godhate keessummaa yaammate wajjin gammachuuf jechaadha. Silaa fuulatti hin shaffanneef kottee isitti hin shaffanneef kokkee isitti hin shaffanneef qullaa jirti. Garuu dubartii isii waliin jirtu fuula ofii dhokfatteetti. Akkuma ofii dhoksantan sanii maaf isiifis hin dhoksineen jedhee barsilaa. Akkuma ofii dhokfattan sanii isiifis maaf hin dhoksine ka fuula miidiyaa gootan. Haayye sun achitti haa deemtu. Eeguma qophii qopheessitanii viidiyoo waraabuun keessan hin oolle eegatoora miidiyaa irra gadhiisuun keessan hin oolle dura maaf shaakalle jedhee baran. Maaliif bar amma ani viidiyoo kana yoo waraabe yeroo 2-3 deebee ilaala.
maaliif toora miidiyaa irra gadhiifamaami wanti kun yoo gadhiise maal ta'a akkam ta'a laata waan akkamitti laata jedhee yeroo hedduu bilbila kiyya keessa cheek godhee gadhiisa jechaadha. Kanaafuu qophii tokko gaafa qopheessitee viidiyoo waraabamuu eegalu waan qopheessine kana keessatti viidiyoo waraabamu hagam qulqullina qaba hagam bareedaadha yoo gabbahee wanti nama waa jedhamu jira laata jedhanii laalutu nama barbaachisa. Anamma kanaafuu namoonni gaa'ela sanirratti argamtanii fakkeenya mucayyoo tana gammachuu isii wajjin qoodachuuf achi argamtan keessattuu warroota dubartii ilaallata wanni an dubbachuu deemu kun jechaadha. Eeguma waan sagantaa akkasii san bareedaa qopheessitanii fi waraabuu hin oolle jechaadha. Eeguma bilbila kana qabattanii bira deemuun hin oolle dursitanii isima san maaf hin bareechisne jedhee baran. Isima san uffatuma isiisan maaf hin bareechisne. Uffatuma isiisan maaf hin bareechisne. Kokkee isii maaf hin shaffanneef. Qullaa isii kana maaf hin shaffanneef. Wallaahi iddoo nama dhagaama wanti nama kennaa kun. Suuraa ka'uun tolu baqa. Istaayiliin keessan baxaamii nama dabbara. Wallaahi laazim. An istaayiliin keessan natti hafee na saalfachiiseen jedhe bara. Wama nama kennaati tun tolu baqa. Maa hin shaakalchiifne fuula miidiyaatiif fiduun dura suuraa sawwaruun dura viidiyoo kaasuun dura maaf hin shaakalchiifne. Bar taphataan kubbaa miilaatu jechaadha. Injifatuuf yookaan injifatamuuf shaakalli isa barbaachisa. Piraattisii isa barbaachisa. Ispoortanyaan tokko jechaadha. Kanumaafuu waan tokko godhuun dura shaakala nama barbaachisa. Eega ofii fuula shaffanattanii isiisan maaf hin shaffanne taqullaa as baaftan. Dayib akkaataan keekin itti muramullee baqa maalinni wallaahi billaahi ajaa'ibaa bar wanni nama kennaa kuni yeroo tokko na seeqachiisa yeroo tokko ufumatti na gaddisiisa Oromoo teenya tana yoo laalu yaa rabbi yaa Allah alhamdulillah shukr itti mudhisaattan jecha akka inni sa'aatii itti godhullee bakka akka keeka itti burullee akka maalii isa itti wal ufsiisanii maalumatu nama cinqe maalumatu cinqaa kanaan nama gahe maalumatu fuula miidiyaati fashandaa namaa uume maali yooma itti hafe maal qaba haya namoonni sun achitti haa deemtu sagantaa tokko gaafa qopheeffattee nama yaamte dursitee nama saniif viidiyoo waraabinaa jechuu yookaan sagantaa kan keessa yookaan bareechifachuudha. Isinis heerumtu innis fuudhus sagantaa kan keessan irratti dursitee sagantaa kan kee bareechisuudha piraattisii qabaachuudha maalitti akka yoo sawwaree fuula miidiyaatti yoo bahe akkami bareeda jechuudha. Haya innillee miskiina sa'aatii wallahi nama dhiisumatu namatti tola jechaadha. Ani amma guddaan kana garrame warra wal fuudhu lamaan osoo hin taane namoota gammachuu jaraa irratti argamee viidiyoo isaanii waraabee fuula miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiisu. Ka dubartii illee isiyyuun bareechifne waraabuuf akkana ta'a. Saamsingiin tolee silaa. Ka dhiiraa illee sawwaruu qabatee bilbila akkana ta'a. Maali inni kuniin jedhee bara. Maali yooma namatti hafe maal ta'a maal qaba. Yooma itti uffiftanii isii sanuu bareechistanii waraabdan maal qaba. Warroonni fuulatti hidhattanii jaaba. Hundumaa oli anaa isinuu rabbiin haa qajeelchu. Subhaanallah. Gaarii miti haalli itti jirru kuni akki itti jirru kuni haalli itti jirru kuni gaarii miti ija kanaani akkamitti namni gammachuu waliin qoodachuudhaaf nama yaamare amma ijoolleen tu suuraa haasawwaramanii malee akka fuula miidiyaa hawaasummaa irratti maxxanfaman yookaan quba dhabuu dandeetti isaanuu gadhiiftee warroonni guutuun isaanii kaameraa irra qaqqabee waraabuuf akkanatti bilbila olii ga'uuf uslaa saamsingiin tolee hin beekan ta'uu danda'a. Maaliif? Kanaafuu eegas gammachuu nama tokkoo namarraa qoodachuuf deemtanii fedhii namaatiin ala miidiyaa waa waraabdanii miidiyaa hawaasummaa irra gadi dhiisina. Innis maatii irraa dhalate qaba, ishiinis maatii irraa dhalatte qabdi.
waraabamuu fiitu habeetu malee miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiifamee boru yoo laalena saalfachiisaa jettee ofitti arguu dhabuu dandeetti ishiin tun jechaadha. Kanaafuu innis dubaraa ta'e innis dhiiraa warroonni gammachuu namaa nama wajjin qoodachuudhaaf mana namaa deemtanii bilbiluma qabaattaniif kaameraa ol baaftanii waan nama hin waraabina hayyama abbaatiin ala. Eega waraabdanii waan hin tolle tokko miidiyaa hawaasaa irratti gadi lakkisina. Waan nama qaanfachiisaati wanti kun. Maal jechuudha? Fuulli ishii qullaa, kokkeen isii, harmi isii qullaa, harki isii qullaa maal jechuudha? Sanumaafuu dhiifama na ofolchaa isiniin jedha. Waan tokko dalaguun dura waan bareedaa tokko ni bareedaa laata jedha laalatii miidiyaa hawaasaatiif gadhiisaa isiniin jedha. Waan dubbadhu keessatti wanti dogongoraa yoo jiraate afoofnaa lillaa na ofolchaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya waan na dhibde. Ergaan tiyya guddoon namoota sirnyaaf affeeranii kaamera maarkaa qabaateef waan namaa waraabee gadhiisu jechaadha. Kanaafuu fedhan abbaatiin ala gaafa namni isin affeerraa abbaa sanii irratti argamtanii waan tokko waraabdanii gallakkisuun dogongora. Kanaafuu of qusadhaa isiniin jedha. Waan dubbadhu keessatti dogongorri yoo jiraate na ofolchaa isiniin jedha. Akkasuma obboleeyyan kiyya warroonni dubartii gaa'ila shamaraa irratti argamtanii shamara san ni bareedde moo hin bareedne jettanii yeroo hedduu yoo laaltanii irra deebitanii yoo laaltaniin ala kaamera qabaattaniif bilbiluma saamsingii qabaattaniif fuula keessa shafanattanii ishii san ta'e yookaan waa takka irraan beenne gadhiisuun dogongora guddaadha. Waan kanarraa of qusadhaa isiniin jechuu barbaadeeti. Sanumaafuu obboleeyyan kiyya warroonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Waan dubbadhu keessatti dogongorri hamaa yoo jiraate na sirreeffadhaa koomentii naa barreessaa isiniin jedha. Dhiifama na ofolchaa share, like gochuudhaan na jajjabeessaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.